keetiin jaalanne namaan hin jaalatin. Kuni jireenya nama dhuunfaati. Jireenya saba akka sabatti qabnu jira, jireenya akka dhuunfaatti qabnu jira. Teessanii koofina dhugaan isinin jira. Jireenya akka sabatti qabnu hawaan sabni hundi Oromoo hundi kun sirrii miti jennu hedduutu jira. Aadaan keenya yoo bade loluu ni dandeenya. Uffata aadaa keenya yoo bade loluu ni dandeenya. Ummata Oromoo irratti miidhaan gaafa loluu ni dandeenya. Lafti keenya gaafa tuqamte loluu ni dandeenya. Alaabaan keenya gaafa tuqamte loluu ni dandeenya. Eenyummaan keenya gaafa tuqame loluu ni dandeenya. Jaarsaaf jaartiin gaafa tuqamte immoo maal nu galche? Mana gabbaan. Hay. Jaarsaaf jaartii juttuu maaltu nu galche? Guys. Namni Oromoon abshaala baay'isawwee. Oromoo abshaala tan akka Oromoon gowwaa godhaa jiru namoota tokko jira as keessa jechuudha. Oromoon nama dimokiraasii beeku nama mirga namummaa beeku bara. Ilaara mirga namummaa nama gaafataa jiru Oromoon. Mirga saba ofii jiraachuu, mirga lafa ofiirra jiraachuu, mirga murteessuu irratti Oromoon ilaara lolaa jiru Namni tokko mirga ofiitiin jiraatu qaba. Bahee galuu qaba. Barataan baratee galuu qaba jaabara Oromoon. Malee kana godhuu san godhuu qabdi jaarsaaf jaartii jidduu seenuu homaan qabdan. Kun qaanyiidha akka Oromootti. Okay? Akka Oromootti qaanyiidha. Oromoon saba hundarra adda waan isa ta'e waan adda isa godhe safuu waan jedhamu jira. Duudaa waan jedhamu jira. Okay? Aadaa qabna. Isin galee waan hundarraa Oromoon namni tokko yoo wal ajjeese gaaddisa odaa jalatti taa'ee namni sun araara akka buusu obboleessa ajjeese yookiin namni tokko nama ajjeese gumaa waan jedhamu Oromoo keessa malee kabiraan jiru gumaa bikka biraa tokko yoo ajjeese tokkos ajjeese kafalata malee obboleessi irraa du'ee manguddoon teessee hiitu Oromoo qofa bira jira. Maaliif jennaan Oromoon mirgatti waan amantuufi, Oromoon dimokiraasiitti waan amantuufi, Oromoon eenyummaa ofii caala waa'ee eenyummaa ofii irratti inni duuti Oromoon. Senegal namni akka Oromoo hin jiru. Kanaafuu namoonni dhalootni ammaa jirtan immoo waa balleessaa jirtan waa tolchaa osoo hin jiraatin. Haadha siinqee ilaaluu dandeessan, abbootii gadaa ilaaluu dandeessan. Gara hunda deemtanii ilaaluu dandeessan. Oromoon maal akka ta'e. Senegalee jaarsaaf jaartii jidduu namni seenu hin jiru. Manguddoonu kaseentu jechuudha. Manguddoon gaafa walitti araarsitu xiqqootti himte jechuudha. Sa'a dheeraatti himtu. Jaarsatti xiqqootti himteeti deemaa galaa isin waliin haasawaa jetti. Naman dhageessisina, gandan dhageessisina, biyyan dhageessisina, ollaan dhageessisina jetti. Inkwaan isin jidduu seentanii kana godhiisan godhii miti. Kuni aadaa Oromoo keessaayis baatanii jirtan, amantii keessaayis baatanii jirtan, kuni waan biraati. Kuni I don't know waan biraati family. Kanaafuu akka obboleettii teessanitti wanti isiniin jiru boru yoo isinis taatan numan lola jechuudha. Waan isinirratti akka godhamu barbaanni nama birarratti hin godhina. Namni tokko akka miira keessa seenu, akka aaru, akka lolu, akka maraatu hogootan isin nama biraati miti. Amma isin yoo na xuxxuxanii gabbee isin waajee waa balleesseetiin jira. Yeroo akka waa balleessu kana godhe isinii jechuudha. Maaliif jennaan waan barbaade abbaa manaa ofiitiif qopheessu dubartiin takka mirga qabdi. Isin galee? Yaa'iin dila kana ta'uu hin qabu. Dila kana deemuu hin qabdan Oromoo. So dabraan. Amma booda waan akkanaa kana hin godhina hin qaanfanne jechuudha. Maaliif jennaan Oromoon gizee hedduu waanuma jaarsaaf jaartii kana walalan gaafa tokkos waan wayiitu bahee jee walala wayiitu dhufee jee walala ara bismillah bexaam ni heddummaatee Senegalee. Kanaafuu kun akka nama tokkotti gorsadhaan gorsaa namni anqoon beeku wal gorsa anqoon beeku walitti hima. Maybe kanallee fuutanii dubbii keessaa haisaniitu toltee keessaa luqqistanii ajandaa godhachuu dandeessanii maakiin immoo nama ajandaa sodaatu miti hin beektan. Lamarralee sadirra na arrabsitanii ajandaa ta'ee gizee hedduu ajandaa ta'ee hin beekan. Gizee hedduu takka qofa osoo hin ta'in gizee hedduu hin beek. Tiktookiin kiyyoo gubate ajandaa xiqqishoo rifeensi kiyyoo asii hin beek ajandaa waan ajandaa hin taane irraa hin jiru. Ani sodaadhu garuu maalii hin dabbiraan bakka dhiisaa waan akkanaa. Wallahi hin dabbiraan.
nuti nama gudguddaadha namni xiqqaan hin jiru biyya namaa bahee hundi gudguddaadha. Anka namni bishaan qaxxaamuree baraa keessa beelaa fi dheebuu dandee biyya namaa dhufetti hundi nama gudguddaadha. Ijoolleen hin jirtu. Ijoolleen haadha biratti hafte biyyatti. Namni gudguddaan jireenya ofii dhiisee jireenya namaa yoo haasa'u immoo bareedaan ta'u. Rabbiin illee hin jaalatu. Nama jaalatu jidduu yoo seentan wallaahi wabillaa dhorkaan nama jaalatu jidduu seenuun nama wal jaalatu jidduu seenuun bar shari'aan teenya bar jaarsaaf jaartii jidduu kijibaa walitti araarsaa ni jetti bar. Kijibaanu wal jaarsaaf jaartii walitti araarstaa bar. Okay, nama jaalatu inkwaan adda baasuu fi yaa'ii jidduutti oofuu kun akkasiitu ta'a akkasiitti aboo tana ta'a akkana aboo kun ka akkana kun siin ta'u tun siin taatu jechuu miti laal. Waan booru sirratti hin ta'a wallaahi booru isin irratti ta'a. Takiin ilmoo keessa irratti gaafa san ni yaadatta wayi gaafa san bar anaa akkas godheet maakiin maan naan jettee jaa dubbii tana wallaahi galatooma waan dhaggeeffattaniif. እናንተ ጨልስተን Ani si ajaa'ibarran ture bar. Anis ganama qabsoo ajaa'ibarran ture. Qabsoo ajaa'ibarran ture jechuun maal jechuun? Namichi wayii maal akka ta'e ganda nu arrabse. Amma nama ganda nu arrabse. Yoo irraa haasofne nama hin dabbara. Yoo irraa haasofne nama hin dabbara. Eenyurraa haasofne dammoo? Haasofne amma inni qabameera. Tamasgeen. Tamasgeenii? Kami tamasgan? Maakushaa maal akka ture beektaa? Tamasganii ka qabame? Paastarii jechuun warra amantaarra dubbatan jechuudha. Paastarii jedhama. Dhisi. Ndoo dhisi barbaachisu ajandaan akkanaa waan akkanaa naasuu inni. Wanti barmaaki. Salaalee biyya xonqaayii jedhee nu arrabse kazaa miira keessa galee ganama boonyee. Kazaa booda. Maaltu sin boojise? Biyya xonqaayii nuun jedhee bar biyya keenya. Wallaalaan tokko yoo kas je wallaala reeni wallaalaadha bar namni waa beeku tokko wallaalaa jala deemee bu'uun qabu bar. Nutti dhagahame. Salaaleen biyya gootaati. Kan Oromoo hundaatu beeka. Xonqaayiiti jee wallaalaan tokko lafaa kee yoo jee akka maaltu nama boochisu bar. Wallaalaa itti dhiista jechuudha. Wallaalaan ifiifuu wallaalaadha maal goota wallaalaa jettu barbaachisu bar lubbu'ee. Ammaan bakka seeratti erga geeffame gammannee akkas uffata fataa jennee kan uffannee taa'aa jirra. Gammachiisa bar. Dheedhamee amma dubbii tana hunda quban qabu barlaal. Hunda quban qabu wallaahi. Waan amma lola miidiyaa kanarraa ani bakka silkuma xiyya tanaa quban qabu. Baay'isanii mana keessa abbaa mana kiyyaa kunuunsa waan ta'eef silkii tanaa quban qabu. Silkuma tanaa lallaaqu. Just arraa osuma silkuma akka lallaaqu ol deemu marqaa na dhufu. Gad deemu marqaa na dhufu. Maal ndaa'u osuma marqaa ilaalu marqaa feena feessee waan yoo sin jeenan amantaa. Wallaahi nin dharreewu bakka nin nyaanna jennee anaaf ibsa. Bakka olii gad gizee ilaalu gad deemu ol deemu. Urgoon jettaa deeman jettaa dhalaan jetta bayyaa aynatuma harkaame waan aynata hay maalisa marqaa deeyitu dhufee jiran immoo guyyaa marqaa kabajuu jiran gizee ilaalu dubbii waan biraati soo bareedaa miti akkasitti waan danda'u isinitti himeetin jira just raayilee dubbachuun barbaadu garuu nama miiliyoona lamaa na hordoftanii nama hordoftoota miiliyoona lamaaf tuqaata kan qaba alhamdulillahi so miidiyaa kana waan fayyadamnu waan hunda nu galchu jennee hin dhiisna garuu gis takka namni nu hordofu kun gizee waa balleessu nutti hin tolu saniif isinitti himna akka hordoftoota keenya taatanitti akka nama waggaa dheeraa waliin jiru tokkotti waan sirrii hin taane walitti himuu qabna waan ta'eef isinitti hime karaa biratti mul'atina. Kuni koonti barreessite. Leenu. Waayee isin dhaggeeffataa jirraa bar ajandaan kun turee jiran fakkaate mi? Quban qabu bareeneen naatanii. Waan quba qaban. Waan jaamu tokko jirani beektaa? Warri sooddaa maal jedha የራሷ ድስት እያረረ የሰው ድስት ታማስላለች ጃ
Namo osoo distiin isaa achii gubatu distii namaa kokorsa beete. Jireenya fi abbaatu beekata. Akka beekutti uffachuu ni danda'a. Marqaan waan kabajaa qabu, waan aadaa Oromoo keessa jiru. Asirratti baasanii takka lama waa waliin ja'anii miti. So cufanii tuma bira kutu wayyaa. Isaanis